Akkam jirtan arras waanuma rakkoo yeroo ammaa biyya teenyaaf addunyaa tana raasaa jirutti kan dubbachuu deemnu. Rakkoon kunis rakkoo dhukkuba koronaa vaayirasiidhaan daddabraa jirudha. Dhukkubni kun dhuma bara dabree jechuun muddee irratti gara biyya Chaayinaatti erga argame as addunyaa irra babal'achuudhaan yeroo ammaatitti biyyoota 190 ol keessatti argamee jira. Biyyoota silaa jajjaboo ta'an diinagdee isaaniitiin caasaa mootummaa isaaniitiin hedduu jajjabaa ta'an kan Awurooppaa fi kan Ameerikaa hedduu laamsheesse amma immoo dabareensaa gara Afrikaatti dhufaa kan jiru. Biyya teenya keessattis erga argamee gara torban lamaatti kan deemaa jiru. Guyyaa guyyaan namoonni dabalataan qabaman argamaa akka jiran kan beeknu. Kanaaf uummanni keenya ammas irra deebinee akkuma kaleessa cimsinee kan itti barbaannu dhukkuba kanarraa of eeguun maatii fi eeguu akka taate, maatii fi eeguun immoo hawaasa fi eeguu akka taate yaadachiisuu barbaanna. Dhukkuba kanarraa of eeguudhaaf malli guddaan harka fi qulqulleeffachuu yeroo qufaan harka fiititti yookiin immoo raasaa irratti osoo hin taane ciqilee ofii keessatti qufa'uun barbaachisaa akka taate sanbira dabreetis hanga danda'ametti hoggaa tetteenyus hoggaa deemnus hamma danda'ametti walirraa fagaannee walirraa sissiinee taa'uun deemuun hedduu fardii akka ta'ee fi hedduu barbaachisaa akka ta'e ogeeyyoonni fayyaa barsiisaa jiranii. Uummanni keenya illeen kana dhaga'ee gorsa hojjeteen hanga ammatti hubannaan gaariin akka jiru kan abdataa jirru. Amma immoo tarkaanfiin guddaa mootummaan fudhataa deemaa jira. Kunis sochiin uummanni wal keessa godhu magaalaarraa gara magaalaatti taatee magaalaa takka jidduu keessatti godhu ugguramuun babal'ina dhukkuba kanaa dura dhaabbachuudhaaf fayyada waan jedhameef mootummaan gara tarkaanfii kanaatti deemaati kan jiru. Uummanni keenya gorsa ogeeyyotaatii fi murtii mootummaan fudhatu kun dhaggeeffachuu qaba. Kana waggaa jennu murtii mootummaan fudhatu rakkoo hin qabu jechuu miti. Biyya teenya keessatti biyya diinagdeen hedduu laafaa ta'e keessatti biyya hiyyummaan hedduu hamaa ta'e keessatti biyya namni ganama dalagatee waan galgala nyaatu ganama dalagatee ittiin jiraatu keessatti diinagdee irratti dhiibbaan dhufu hagamta nama keenya akka miidhu ni beekna jechuudha. Rakkoon amma jiru kun akka nama mataan waggaa dhukkube kiniinsi fudhattee kiniin sun immoo garaa si baasuuti jechuudha. Rakkoo dhukkubaa jalaa balaa dhukkubaa jalaa jecha uummanni keenya akkas sochoonee ajajneetti dabra. Dhukkuba jalaa bahu jeeti rakkoo hiyyummaa rakkoo beelaatiif yeroo saaxilamuu danda'u keessa jirra jechuudha. Kanaaf ollaa gargaaruu qaba. Mootummaanis saffisaan uummanni keenya hiyyeessaa balaa beelaatiif akka hin saaxilamneef nyaata qopheessee raabsuudhaaf qophaa'uu danda'uu qaba. Nutis uummanninis hundinuu hanga humna isaatiin wal gorsuudhaan wal kunuunsuudhaan wal bira dhaabbachuu keessattuu immoo ogeeyyonni fayyaa lubbuu uummata keenyaa baraarsuudhaaf hojii hojjetan keessatti balaa kanaaf yoo saaxilaman taate nu hunda rakkoon guddaa waan gahuuf waan ittiin eegan waan akka maaskiidhaatii fi waan akka gilaavii dhiheessuun hedduu barbaachisaadha. Kana mootummaanis godhuu qaba. Nutis uummanninis warri waa qabus hundinuu wal gargaaree wal bira dhaabbachuun wal gargaaruun barbaachisaadha. Dhumarratti rakkoo kanarra aanuudhaaf gaheen qaamota nageenyaa kan poolisaatii fi kan makalaakaadhaa hedduu barbaachisaadha. Yeroo kana keessatti namuu qajeelfama isaanii dhaggeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Isaanis uummataan wal kabajanii uummataan wal dhaga'anii qajeelfama itti kennamu raawwachuu irra deemuu danda'uu qabani. Kana jechuun murtii uummanni akkan sochoone gochuu san hojiitti hiikuu keessatti uummataan osoo walitti hin bu'in manguddoo biyyaatiin dargaggoota walii tumsanii hojjechuu qaban. Vaayirasicha akka isaan hin qabnes poolisiin komishiinaroonni poolisiitis akkasumas mootummaan waan ittiin eegan dhiyeessuu qaba. Uummanninis dirqama isaanii kana beekee fi dirqama isarraa eegamu akka bahu dhaamsa dabarsuu barbaanna. Irra caalatti ogeeyyota fayyaa dhaggeeffachaa miidiyaa dhaggeeffachaa walii yaadaa wal kunuunfachaa rakkoo kana jala dabruu qabna. Rakkoo kana akka laayyootti yoo kalaallu taate rakkoo kana laafinnee yoo kalaallu taate gaagama fayyaa dhibamuu fi du'uu bira dabree hawaasummaa keenya diinagdee keenya hedduu laamsheessee biyya teenya hiyyeetti daran kan hiyyoomsu uummata keenya hiyyeessa kana daran kan hiyyoomsu beelaaf saaxiluu danda'u akka ta'e beeknee namu mootummaarraa hanga qonnaan bulaatti barataarraa hamma barsiisaatti dargaggeessarraa hanga manguddootti wal taanee waliin hojjechuun hedduu barbaachisaadha jedha. Kanaaf wal dhaggeeffannee wal gorfannee walii yaannee hanga balaan kun dabru qaamaan adda fagaannee qalbiidhaan tokko taanee akka koronaa irraa aanuun dhaamsanii dabarsuu barbaada. Galatooma.